ما قالوا قبضة ميلا قوتها تفيتوني كاتي دك ايوه سيوانا سيندي ما قوتها ليك أكفيت ديتايتو هيجا هردفتا كنيكا أراندنا سالفي دفنسي خوتا خودا جافا كابنيس ندياني جرغا barre kunillee barakum lama fi kudha jaha amma seenne akkamisin nama si ciisu jiru akkasi qabila lafatti ciisu jirtala akkasi qabee fi haqama guutuu sirra ciisee akkanatti qabee akkami baaftaa jechuudha self defense waan kutaa kudha jaha dura boonsaatti biratti isin galakimnee jira nama akkasi si qabe azira harka si ka dirisee ciisu jiru harka kee isin fidee morma kee akkasi qaqqabala la nama akkasi qabee wii si godhu akkami baasta taaka ammallee nama qaama guutuun akkas irra ciisee akkasi qabela akkatti suuka haada akkami baafta qaama qalbii laala dhugaa si qaba jabeesseen na qaba eewwa akkan laal sirri baatu adeeroon kudhatu wiidha bar saniif hogguu kasi qabate maa godhuu qabda miila gootaa jettu feetu oliin kaatee darbitaa jettu namticha kana oliin kaatee darbita yoo oliin kaate faa innumaa irraa hamtuu dhaawu saniifu qabe ammallee taanii tasirra rafan jechuu narra rafaa rafee morma kee waliin naa cubda morma huno akkanalla dhukkee sirraa kaas maal godhuu qabda diriirse maal goota akkatti illee ni ta'a jechuu kun akkatti akkanatti ni ta'a jechuu akkatti illee deebiirra isni galee qabe heechiis akan nak apa? Nak amasan nak dirirsee. Maal godhu jabeesime jabees. Ewa. Si wadaa sinje. Maal goota? Likit akka feete dhiitaa jechuudha. Garuu kana firraa qabu qabda. Kana jabeessitee qabu qabda jechuudha. Hayyagaa hordoftoota keenyagaa biyyilleen akkatti nu laayitu difeensi irra jira waan taateef self defense kutaa kudha jaaffaa xumurree. Self defense kutaa kudha torbaffaa yuutuubii boonsaa TV irraan harkattaa seeni. Tokkorraa kaasee ilaa hanga kudha jaafatti isinii gallakifnee jirra. Self defense adda addaa isinii gallakkisaa deemaa jirra. Saniifuu waan kanatti yoo gammaddan like share nu godhaa isin jennaan isin jedha.